السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبجمع تداوات وتهيا. أرنتنا بكتين أرجم جودينا بالي أنا بربري بيا فرافري بيا كدرا في مدرا كسجر فلله الحمد والشكر قالت ربي كناتي. إذا هندي كسان سبب نانو نتركي تلافا جراتشو كنا بجتة هقدر أنا فيديو سنيك دي سورة بون كنا إفهم موجودة سنين جنة. إذا يا ربي في ما فلت دي بنجر ما إذا أنا بربري كيس جلوان تعرف مي سيناوان بريدا كان بوهرسيسا إذا كسمة حواسا جراتو تا أنا بربري كيس قرن وين وانت تين بوهرو دندي تنجتشو ده ربي فدمي قرن سين هاجين نتيسين كي أنا بربري كيس أرجع نيجتشو أبجم تتكلنا إيكا ويروى نودي فما مال جراني ورا برتن وانت أنا مثلي مكان ولا يرى برتني كيستي أملا في akkaataa jiruuf jireenya ilma namaa kana keessatti jijjiirama wanta garagaraa mudannoowwan jajjabduu irraa barattan yookaan irraa waaqayyabatan jedhee amanuurraa jechuudha. Namichatu fayyaa dhabe jennaan yeroo fayyaa dhabu namichaan dhibeen kun natti jabaatee jira jedhee yeroo muraasaaf ciisaa ture namichaan kun soo ciisu guyyaa tokko niitii isaa haadha mana isaatiin dhibeen kiyya kun jajjabaatee jira waan taateef khalaas ar'aantana yookaan guyyaa ar'aaf borkoo isa guyyaan tokko guyyaa du'atiyyaa ta'uun qabatamaan wanta likkii malee sodaadhee jiruuf kafana naan owwaalanillee akkanaaf hedduu akkanaa dhiyeessitu kanaan qabbaran jechuudha jedheeni wanta akkana walumaa galatti dhaamsallee waan akkasii san akkas godha qabeenya akkasii san garas deebisaa san akkas godha jedhee dhaamsa silaa namni du'e dhaamatu aadatti wanta kana jaartii itti dhaame. Yeroo muraasa booda akka nama du'ee kanatti qabbanaa'e namichaan qabbanaa'e yoo isin ol garagalchitu namichaan qabbanaa'e jira qaamni isaa guutuun wal gadhiisee jira jennaan isin gadi baatee namichaa isii ka du'e kana iyyite yeroo iyyitee biyyittoore maal jennaan abbaa manaa kiyyaatu du'ee beeytaayi jetteen abbaa manaa kiyyaatu du'e jennaan dhufanii yoo ilaalan dhugumaan namichaan qaamni isaa wal gadhiisee jira of qabuu hin danda'u jechuudha addaan bahee jira. Kanaan booda nama du'e aadatti akkuma hawaasni keenya dhiqutti dhiqanii isa kana jechuudha. Uffata keefanaallee fidanii qaama isaa kana dhiqanii urgeessanii wanta garaagaraa wanta silaa nama du'e meeyitaatti dibanii hawaasni walitti yaa'ee deemanii namoo amma akka qabriin qotamtu wal ajajanii dargaggeessa yookaan warroota humna qaban gara qabrii erguudhaan deemanii qabrii qotutti qajeelan yeroo dhufanii. Yeroo kana isa manatti dhiisan waan taateef inni taa'ee gamana laalee nama iddoo kana dhabe namni tokko iddoo kana hin jiru suutuma jedhee wayaa abiyyadii isaan qabbaruu heedanta as jirtu tana suutuma akka namni hin garreetti liqqifatee mana balbala gara ol aantuun yookaan gara duubaa seenii uffata kaan harkatti qabatee uffata isaa godhatee kaawwan jechuudha kan yookaan aadatti godhatu san godhatee itti gadhiise fiigaa ta'e uummata jalaa eessa fiiga beektanii waan si ajaa'ibsiisu. Ilma namaa kana keessa nama ilaalchi isaa ajaa'ibatu jira. Eessa fiiga tokkocha waajiraa qajeela akkasumaan jechuudha. Uummanni eessa jira yeroo kanatti uummanni qabrii qotaa jira. Qabrii isa keessatti qabbaran qotaa jira. Inni waajirani dhufee waajira dhufee fiigaa dhufee akka hafuuri jette kun amban seerri yoo biyya ka jiraatu taate an uummanni anaa ruuhii qabu anaa jira ana ebalu na awwaaluudhaaf narratti wal mari'atanii miila kana qabriitii qotaa jiran. Rabbi na baasee kun uffata illee kasilaanaan awwaaluu hedan kun olaala uffata nama du'een awwaalan kanaaf rabbi jalaana baasee ruuhiidhaan kun amma dhufee qaama seeratti yoo seerri ka biyya jiraatu jedhee dhufee falana godha an kun amma kana silaa zaahira jiraa kiyana awwaaluudhaaf biyyu guutuun irratti walii gale akkasii ati maraatti moo maraan yoo namichaan kun fayyaa qaba lakki an fayyaa nagaa qaba didee walumaa galatti fuudhanii qaama seeraa kennaniifi warra silaa qaama biyya hoogganu wajjin qabatanii dubbii isaa kana mirkaneeffachuudhaan dhaaf jecha yeroo dhufanii qabrii irra gayan uummanni ka fuuraan irraan jige namni kun boolla keessa jira kun gubbaa biyyee olii gadhoof kun bahee akkasitti biyyi guutuun qabrii irra dhaabate yeroo dhuftee isa muka duuba dhaabatee inni caqasa dhokkatee jechuudha jara dhuftee uummatan gaafatte maal asii dalaydan qabriin ta'ee nuti ta'ee baluu yoom du'e eeda du'e beektaa maali ganama kana du'e akkasii yoo jedhan achi as bahee kunoo laala andhu maal jedhee uummatatti agarsiisa. Kanaan booda namicha fuudhanii ati namicha maali miti uummata dullaa irra dhaafan nama jiru zaahiruma qabataman nama ruu hin jiru ajjeeftanii gorran awwaaltanii
isin uummata akkam uummata fayyaa qabu wayita jedhan hunda isaaniitiyyuu dullaa irra dhaabanii achi ari'an. Inni illee achi keessa deemee waliin lola achi uummata keessa kasilaa awwaalan kun. Yeroo kana uummanni aariidhaan achii galee namoonni tokko tokko ka ilaalcha fageenyaan waa hubachuu danda'an yeroo galetti abboo ebaloo osoo jiru du'e nuun jettee jaartilleen itti nu waamtee dhufnee keefannee kan hubannee qabrii isaatiif hojii keenya dhiifnee achitti aduun silaa nu nyaataa ooltee nu ifaajee meeqarra oolu qaama seeraa waajjira dhaqee nu himatee achi warra waajiraa nutti fide waan hin taane nurra dalaga gabaabinnaanii. Kanaafuyyuu nama kana namni kun namni ollaa isaa jiraatu miti. Namni wajjin jiraachuu danda'u miti. Waan taateef namicha kana biraa godaanuu qabna waan jedhu ilaalcha keessa galfatanii naannawa sanii godaanan kulliin isaanii. Yeroo naannawa sanii namni kulliin nama biraa godaane namoonni tokko tokko hin jira namni yaadni isaanii tokko hin ta'u. Namichaan kun har'a nu shawwade malee, har'a nu sossobe malee, har'a nu gowwoomse malee lammaffaa deebi'ee nu gowwoomsuu hin danda'u, nu shawwaduullee hin danda'u waan taateef qajeellee jireenya keenya teenyetuma oofan, jireenya keenya irraa isaa jechan buqqaanu. Yeroo lammaffaaf ammoo akka inni nu shawwanne akka goonu nuti isa beeka, akka inni lama nu gowwoomsine jedhanii diidanii achi tafan. Yeroo diidanii achi tafan gabaabinaan seenaan kun seenaa eenyuti? Seenaa namicha maal jedheeti? Jiraa kiyyaa fi du'aan kiyyalleen biyya tanaa hin toluu jedheedha namichaan kun. Seenaa nama kanaas himaa jira. Yeroo jedhu didanii achi tafan. Yeroo muraasaa booda azalli namarraan oolu waan taateef ammallee haga taa'u taa'ee haga jiraate duuti dhugaatti dhufte amma dhugumaan du'e amma yeroo kanatti. Yeroo inni dhugaan du'etti niitiin isaa gadi baatee ammallee akkuma kaleessa iyyitu san akkuma kaleessa iyyuu baratte san iyyite. Yeroo isin gadi baatee jettee iyyanna jala fuufte ummanni tadheen gadda nu sossobuu baratte sun ammallee nu gowwoomsuuf jecha akka iyyuu dhageettanii mee caqasaa waliin jedhan hin caqasan. Yoo iyya laachi deemanii ilaalan isii kayyu. Ahaa lama namni gowwoomsan hin jiru namni lama sossoban hin jiru waan taateef ka gowwoomsitu yookaan ka sossobdu ka biraa haasooqattuuti afaan bantuu dhiisaa jedhanii deebi'anii namuu gara hojii fi bobba'e. Isii osoo isin akkasitti iyyitu jechuudha. Iyyitee if dadhabde namni tokko itti bahee namni isii bira dhaabatee waan kanaa jedhee isii gaafate waan hin jirreef yeroo of dadhabdetti lammaffaallee achi fiidee isiilleen eessa deemti? Gara isin deemtu yoo jiraate tokkocha waajjira qajeelti. Inni dhuftee abbaa manaa kiyyaa ka du'ee kunoo yoo mirra mana keessa jiru iyyaa dhaqee uummanni tokkocha natti hin bahu dadhabe fala naa godha seerri yoo jiraate. Namni tokko natti hin bahu ofirraa uummanni kuun lafa qotatu kuuwwan hojii fi irratti bobba'ee hojii fi dalagataa jira. Namni ammoo anuma meetama tokkocha kana nabbahee narraa qabbaru hin dhabame beekta. Akkasii dhugaa itti ammoo dharreette dhugaa jedha kunoo qabataman dhaqaa laala qaama seeraa ammallee warra silaa poolisa minamina kennanii fi qajeelanii ganda bitte dhufan uummanni ofirraa kuun lafa qotatu kuun ofirraa rizqii fi dalagatee namuu ofirraa garagara yaa. Yoo laalan namichaan du'e dhugaan qabbanaa'eera qaamni isaa guutuu wal gadhiisee jira. Keessa deemanii uummata ammallee dullaan isin nama du'ee jiru waa dalagattani dirqama awwaaluu hin qabdani namicha kana geeggeessuu dirqama hin qabdani dirqama keessan kun jedhanii dullaan uummata walitti tumanii giddiidhaan jechuudha osoo isaan hin jaalatin fedha isaaniitiin ala dingata jechuudha. Walirra raranii boolla qochisiisanii qabrii qochisiisanii reeffasaa fidanii keessa kaayanii owwaalanii biraa galanii jedhama. Egaa kan amma haga ammatti isin hime kun seenaa kitaaba irra jiru osoo hin taane seenaa hawaasa Oromoo keessatti taatee qabatamaan argame kan waa irraa barattan irraa waa hubattan jechuun yaada isin fide. Mee seenaa kanarraa maal akka barattan koomentii jala nu keessan tokkoffaa. Lammaffaa maal irraa hubanna ilmi namaa tokko Rabbiin uuma balleessuudhaaf ilmuma namaa kana walitti diruudha. Jireef jireenyi ilma namaa kanarratti ba'aa xaaxaa fe'aa ta'uudhaaf Rabbiin isa uume natti fakkaata. Garii ammoo uuma badii kana tolchuudhaaf sirreessuudhaaf fooyyessuudhaaf Rabbiin isa uume natti fakkaata. Walumaa galatti mee seenaa kanarraa wanta barattan wanta hubattan karaa koommentiitiin nu barreessaa isiniin jenna. Egaa viidiyoo biraatti wal agartuu fi amanillee wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh.